Ashama harka fuuni kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne kan biyya keessaa fi biyya alaa sa'aatiin itti simbiraan geenyu irra geenyeetiin jiraam. Oduu biyya keessaatiin Itoophiyaa fi biyyoota Afrikaa biroo keessa kan socho'u egaa deeggarsi USAID'n hir'ateef doolaarri Ameerikaa miiliyoona 40 dhabamuu fi kanneen biroo yoo qabannu biyya alaatiin Kooriyaan kaabaa yeroo jalqabaatiif amantii balleessaa yookaan ammoo hojii isii kan fudhate ta'uunis dhagahamaatii kan inni jiru. Dubbii qaraxa Chaayinaa fi Ameerikaas ilaalchisee waliigaltee irra wanti gahame hanga ammaatti kan argame jira. Kanaa fi kanneen birootis kan isin biraan geenyu ta'a. Itoophiyaa fi biyyoota Afrikaa biroo keessatti kan socho'u sababa deeggarsi USAID hir'ateef doolaarri Ameerikaa miiliyoona 40 dhabuu Agraan ifa godheetiin jira. Gamtaan warraaqsa magariisa Afrikaa Agraa sababii hir'ina gargaarsa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp kaa'een mallaqa doolaara miiliyoona 40tti tilmaamamuu dhabuu beeksiseera. Keeniyaatti kan hundaa'e Agraa dhaabbata qarqaarsa namoomaa guddaa ta'ee Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa 12 keessatti qonnaan bultoota xixiqqoo waliin ta'uudhaan hojimaata qonnaa fooyyessuu, galii guddisuu, misooma itti fufeensa qabu dagaagsuu fi kanneen birootiif kan hojjetaa turedha. Dhaabbanni mallaqaa USAID irraa kennamu addaan citu hojii kanaan dura jalqabame irratti dhiibbaa geessisaa akka jiruu fi dhiibbaa hamaa akka isaan irratti geessises dubbatanii isaan jiran. Pirezidaantiin Agraa Aliis Ruhweezaa akka himanitti arjoomtonni Awurooppaa biroos deeggarsa maallaqaa sababuma kanaaf hir'isaa akka jiran dubbataniiru. Haa ta'u malee gargaarsa Ameerikaan hir'isuu isii biyyoota Afrikaa damee qonnaa irratti investimentii akka godhaniif waamicha dammaqeensaa ta'uu himuudhaan ajaansa Firaans Pirees gabaasiitiin jira. Kasaaraan doolaara Ameerikaa miiliyoona 40 kun qaama gargaarsa doolaara miiliyoona 100 Agraa USAID irraa argatu jedhamee eegamu keessaa gara jalqabaa irratti kanneen katabaman jechuunis gabaasaaleen garaagaraa wal harkaa fuudhaniiru. Haaluma wal fakkaatuun torbee kana sagantaan nyaata addunyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa keessatti dubartootaa fi daa'imman hanqina nyaataaf saaxilaman 650 kan ta'aniif sababa hanqina maallaqaa gahaa taheen deeggarsa addaan kutuu akka danda'u beeksiseetiin jira. Kanumatti aansuudhaan gabaasa dhaabbanni biyyoota gamtoomaniitti dhaabbanni baaseen Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana walumaa galatti namoota miiliyoona 10 ta'aniif rakkoon beelaa akka isaan mudate himanii jiru. Humni waraanaa Suudaan kibbaa magaalaa ijoo taatee Naasir dhuunfachuun himame. Humnoonni waraanaa Suudaan kibbaa magaalaa Furtuudha jedhamte Naasir deebisanii kan to'atan yommuu ta'u, waraanni Suudaan kibbaa naannoo Appar Naayil magaalaa ijoo bakka tokko kan taate milishaa White Warriors jedhamuun beekamu jala deebistee dhuunfachuu isaa Aljaziiraan gabaaseetiin jira. Maqaan kun bitootessa darbee yeroo lola milishaan qabamte kan moggahe yommuu ta'u, inumaayyuu Suudaan kibbaa erga Suudaan irraa bilisa baateen boodallee hanga ammaatti wal waraansa irraa bilisa kan hin baaneef yeroo garaagaraatti lubbuun namootaa kan keessatti ajjeefamuu fi godaantonni miiliyoonaan lakkaa'aman daangaa ce'anii keessattuu biyyoota akka Itoophiyaa fi Keeniyaa keessatti qubatanii kan isaan argaman ta'uun ni beekama. Pirezidaantonni biyyattii lamaan waraana biyya keessaa lubbuu namoota dhibbaan lakkaa'aman galaafate booda waliigaltee bara 2018 akka lakkoofsa biyya alaatti taasifameen gara aangootti kan fidaman yommuu ta'u, hordoftoonni isaanii nagahaadhaan jiraachuuf jecha waliigalaniitiin jiru. Haa ta'u malee dhiheenya kana Riik Maachar pirezidaantii itti aanaa isaanii fi mormaa isaanii kan ta'an hidhuu sababeeffachuudhaan Suudaan kibbaa keessatti waraanni cimaan deebi'ee mudachuu mala jechuudhaan Ameerikaa dabalatee biyyoonni biroo imbaasii fi akkasumas lammiileen isaanii akka achi keessaa bahan gochaa jiraachuun torbee darbe keessa dhagahamee ture. Yeroo ammaa kana ammoo magaalaa ijoo kan taate naannawa Appar Suudaan kan jedhamtu yookaan ammoo Appar Naayil jedhamuudhaan kan beekamtu keessatti magaalaa ijoo fi kan daldalaa akkasumas qondaaltonni mootummaa ol aanoon hawwan to'achuu fi waraana kana harkaa baafachuu isaanii gabaasa guyyaa har'aa baasaniin ifa godhaniitiin jiru. Oduu Afrikaa keessaa kan biraatiin Namiibiyaan bara 2026tti yuunivarsiitiiwwan, koolleejjiiwwan fi dhaabbileen barnootaa ol aanoon biyyattii marti isaaniiyyuu bilisaan akka barsiisuu dabarsan. Pirezidaantiin Namiibiyaa dubartii jalqabaa kan taateen Timboo Naandii bara 2026 irraa eegalee yuunivarsiitiiwwanii fi koolleejjiiwwan dabalatee dhaabbileen barnootaa ol aanoo mootummaa biyyattii hundi isaaniiyyuu kaffaltii malee akka tajaajilan yookaan kaffaltii malee akka barsiisan beeksisanii jiru. Haasaa pirezidaantiin kun kamisa darbe galgala taasisanii yuunivarsiitiiwwan mootummaa fi koolleejjiiwwan teeknikaa biyyattii kaffaltii tokko malee galmee yookaan barnoota kamiyyuu osoo hin kaffalin akkasumas mootummaan nyaataa fi baasii bu'uuraa barattootaa haguugee akka barsiisan beeksisaniiti kan isaan jiran. Akkasumas warra qarshii kaffaluu
kaffaluu hin dandeenyeef deeggarsaa fi qarqaarsa maallaqaas kan isaanii kennan tahuu kan himan yommuu ta'u, kana malees Namiibiyaa keessatti barnoonni sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa manneen barnootaa mootummaa biyyattii mara keessatti bilisaan bara dhufu irraa eegalee yuunivarsiitiiwwan mootummaa biyyattii keessattis barnoota bilisaa kennuudhaaf baajata guddaa ramaduu isaanii gabaasanii kan isaan jiran. Pirezidaantii dubartii jalqabaa Afrikaa keessatti kan tahan akkasumas Namiibiyaadhaaf kan tahan Nandi Ndaitwah umriin isaanii ganna 72 erga filatamanii as Namiibiyaan guddina diinagdee cimaa argataa kan turte yommuu ta'u, kunis baay'inaan investimentii boba'aa, gaazii fi haayidiroojiinii magariisaa irraa kan kahedha jechuun gabaasaaleen garaagaraa dhufaa jiru. Hojii dhabdummaa ol aanaa hir'isuu, investimentii damee qonnaa irratti dabaluu, diinagdee qabeenya irratti hundaa'e ijaaruun jijjiirama fidaniiru jechuunis jajamaatiin jiruun. Nandi Ndaitwah carraa hojii lammiilee uumuu fi qabeenya uumamaa biyya keenyaa gatii isaa guddisuudhaan caalatti akka fayyadamnu nu taasiseera jechuudhaan dubbatanii kan isaan jiran. Gara biyyoota biraatti yoo dabarru, Kooriyaan kaabaa Raashiyaadhaaf loltoota akka ergiteef amanuun ishee dhagahameetiin jira. Kooriyaa kaabaa yeroo jalqabaatiif loltoonni ishee Raashiyaadhaaf akka lolaniif erguu ishee gabaasteerti. Gabaasa miidiyaa mootummaa biyyattii KCNA irratti humni waraanaa biyyattii loltoota isaanii humnoota Raashiyaa gargaaruudhaan naannoo Kurskii keessatti guutumaan guututti bilisa baasan jechuudhaan ifa godhaniiru. Ajajni kun kallattiidhaan Kim Jong Uniin akka tahan kan himan yommuu ta'u, ibsi Pyongyang kun erga ajajaa waraanaa Raashiyaa Vaaleerii Gerasimov gootummaa loltoota Kooriyaa kaabaa ifatti jajanii booda kan dhagahamedha. Mooskoonis yeroo jalqabaatiif ifatti jiraachuu loltoota Kooriyaa kaabaa amantee dubbatteerti. Qondaaltonni biyyoota lixaa loltoota Kooriyaa kaabaa gara 10,000 tahan Yukureen loluudhaaf ergaman keessaa 1,000 kan tahan ji'oota 3 qofa keessatti akka ajjeefamanis qeeqanii yookaan gabaasaa turaniiru. Yukureen naannoo kana to'attee kan turtes yookaan kan turte tahus deebii Mooskoon kenniteen Yukureen irraa bilisa akka godhan dubbataati kan isaan jiran. Ibsa kenname hordofee Ameerikaan amma waraana kakaasuu isheef Kooriyaa kaabaa itti gaafatamummaa ishee ni fudhatti jechuudhaan yoo dubbattu, humni tikaa Kooriyaa kibbaa fi biyyoota lixaa Kooriyaan kaabaa loltoota hedduu naannoo Kursk keessatti bobbaasuu ishee erga gabaasanii garuu bobbulaniitiin jiru. KCNA akka gabaasetti Kooriyaa kaabaa loltoota kan bobbaaste akkaataa waliigaltee biyyoota lameen waliin mallatteessaniiti jechuudhaan dhugaa jiru amanteerti. Kim Jong Un miidiyaa biyyichaa irratti akka dubbatetti warri haqaaf lolan hundi goototaa fi kabaja biyya dhaloota isaanii qaban jechuudhaan dubbateera. Kooriyaa kaabaa fi Raashiyaan Kursk keessatti michummaa fi obbolummaa isaanii agarsiisaniiru jechuu yoo itti dabalu, itti aanuudhaan michummaan keenya dhiigaan kan mirkanaa'e ammas michummaan keenya guddisuudhaaf karaa hundaanuu ni hojjanna jechuun sodaachisaniiru. Kooriyaa kaabaa amma humna waraanaa Raashiyaa ni deeggarti jedhan gabaasni KCNA erga waraanni Kursk xumuramee loltoota Kooriyaa achi bobbaafaman garam deemuu akka danda'an garuu hanga ammaatti wanti isaan ibsan tokkollee hin jiru. Biyyatti deebi'uuf dhiisuus homaa wanti dubbatan kan hin jirree fi michummaan Puutiinii fi Kim Jong Un akkuma jabaachaa deemen ji'a onkololeessaa keessa loltoonni Kooriyaa kaabaa Raashiyaadhaaf akka waraananiif bobbaafamuun isaanii gabaafamee ture. Geggeessitoonni lameen yoo biyyi tokko isaanii weeraramtee yookaan ammoo biyya biraatiin tuqamte wal gargaaruudhaaf waliigaltee mallatteessuu irratti hundaa'anii waraana kana kan walii ergan ta'uu mirkaneessaniiru. Ogeessonni waraanaa akka jedhanitti loltoonni Kooriyaa kaabaa humna addaa irraa tahan Storm Corps jedhamuudhaan waamaman waraana ammayyaa'aaf qophaa'oo miti jedhama. Koomaandarri taankii duraanii British Colonel Hamish Dibiritiyoon akka jedhanitti kunneen loltoota leenjii guddaa hin qabne loltoota Raashiyaa waliin hubanneen geggeeffamanidha jechuun dubbateera. Ajajaan waraanaa Yukureen Jeneraal Aleksaandar Siriikii adda waraanaatti loltoonni Kooriyaa kaabaa rakkoo uumaa jiru jechuudhaan dubbatanii turan. Lakkoofsi isaanii baay'eedha. Loltoota akka malee qophii qabanii fi kaka'umsa qaban 11,000 hanga 12,000 tahanidha jechuufi taaktikii Sooviyeet irratti hundaa'uudhaan kan isaan socho'anidha jechuunis dubbateetiin jira. Oduu biraatiin baha giddugaleessaa keessatti waraanni biraa kan dhalatee fi Israa'el waliigaltee cabsuudhaan Beeruut irratti haleellaa qilleensaa kan biraa raawwachuun dhagahamee jira. Israa'el erga namoonni akka ba'an akeekkachiiftee booda kibba magaalaa Beeruut qilleensarraan haleeltee jirti. Akka Israa'el jettutti gamoowwan haleellaan irratti raawwatame bakka hidhattoonni Hizbollaa keessa dhokatan akka ta'e dubbatteerti. Loltoonni Israa'el garee Iraaniin deeggaraman Hizbollaa adamsanii haleeluu irraa duubattee jedhanii kan hin beekne yommuu ta'u, waliigalteen dhukaasa dhaabuu ji'a 5 dura mallattaa'ee osoo jiru haleellaan kun kan raawwatamedha jedhamaa jira.
Bu'uura waliigaltee sanaatiin Israa'elii fi hidhattoonni Hezbollaa walitti dhukaasuu dhaabanii turan. Israa'el haleellaa qilleensarraa raawwatte kanaan iddoowwan gareen hidhataa kun irraa misaa'ela dhukaasuu irratti xiyyeeffadheera jechuun yoo himtu, haleellaa misaa'elaa Hezbollaan achirraa raawwatu Israa'elii fi uummata ishee gaaga'aa jiraachuu mootummaan Israa'el akka sababaatti dhiyeeffateera. Mootummaan Libaanos ammoo haleellaa Israa'el kana balaaleffachuudhaan Ameerikaa fi Faransaay haleellaan Israa'el akka dhaabbatuuf dhimma akka uumanis gaafateeti kan isaan jiran. Gareen lamaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu irraa akka ga'aniif jaarsummaadhaan gidduu kan turan Ameerikaa fi Faransaay waan ta'aniif kanarratti hojii isaanii dagataniiti kan isaan jiran. Erga sadaasa darbee dhukaasa dhaabuu irratti walii galame haleellaa Israa'el hanga tokko hir'atee kan turee fi Israa'el ji'a dura dhukaasa kibba Beeruut iddoo Daeh jedhamu irratti haleellaa cimaa raawwattee turte. Bakki kun mandhee Hizbollaati. Israa'el erga haleellaa sana raawwattee ji'a tokkotti ammas haleellaa biraa bifa haaraan raawwatteerti. Haleellaan kun dabalamuun waliigaltee dhukaasa dhaabuu garee lamaan gidduutti mallattaa'ee rakkoo keessa galchee jira. Israa'el waliigaltee dhukaasa dhaabuu kabajuu dhiistee iddoo Hizbollaan keessa buufatee jettu haleeluu kan itti fufte yommuu ta'u, mootummaan Israa'el doorsisaa fi haleellaa Hizbollaa hundaaf deebii quubsaa akka kennu ammas dhaadachuu itti fufeetiin jira. Dippiloomaasiin warra lixaa tokko maqaa isaa dhoksuudhaan akka himetti Hizbollaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu ni kabaja jechuun yoo dubbatu quba isaanii gara Israa'elitti qabaniiru. Garuu Israa'el waliigaltee kana cabsuun haleellaa raawwachuudhaan waliigaltee idil addunyaa kan weerara dhaabuu yookaan waraana dhaabuudhaan mallatteeffamu cabsiteerti jechuun dubbateera. Haleellaa Israa'el qilleensarraan raawwatte kanaan lubbuun namoota kan darbe hanga ammaatti kan hin gabaafamnee fi humni ittisaa siivilii Libaanos kana ifa godheeti kan inni jiru. Waajjirri pirezidaantii Libaanos haleellaa kana hordofee ibsa baaseen biyyoonni waliigaltee dhukaasa dhaabuu akka irra gahamuuf fi jaarsummaa gidduu turan Ameerikaa fi Faransaay dirqama fudhatanii Israa'el haleellaa raawwataa jirturraa akka of qusattu adaba itti gochuu qabu jechuudhaan dubbateera. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu biyyi isaanii Hizbollaa akka of jabeessu hin heeyyamtu yoo jedhan, Libaanositti qindeessaan addaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Jaamin Haayenes akka jedhutti haleellaan Israa'el lammiilee Libaanos nageenyaan kan qabanii fi deebi'ee dheebuu isaanii akka isaan rakkoo biraatti galchuu akeekeetii jira. Tiraamp guyyoota 100 dhufan keessatti ajandaawwan biroo irratti xiyyeeffachuun dhufaa jiraachuun himame. Pirezidaanti Doonaald Tiraampii fi bulchiinsi isaanii torbaan kana bu'aa ba'ii guyyoota 100 aangoo isaanii yoo ilaalu, guyyoota 100 dhufan keessatti illee waliigaltee daldalaa fi marii nagahaa irratti akka xiyyeeffatu qondaaltonni White House dubbataniiru. Jijjiiramni saffisaan michoota gammachiisee fi mormitoota ajaa'ibsiisee kanneen akka mirga saala jijjiirachuu dabalatee qondaallee tokko Tiraamp tasumayyuu misaa'ela bishaan jalaa dhuka'u qaba jechuudhaan dubbateeti kan inni jiru. Tiraamp erga gurraandhala 20 aangoo qabatanii as imaammata biyya keessaa fi biyya alaa Ameerikaa bal'aa irratti jijjiirama bal'aa kan labsee fi sirna diinagdee addunyaa taarifaan kan kuffisaniiru mootummaa federaalaa hojii hir'isuudhaan sagantaalee garaagaraa damee mootummaa fi dhuunfaa keessatti hojjetaman dhabamsiisanii jiru. Akaadaamii dhaabbilee seeraa fi manneen murtii irrattis duula isaanii kan jalqabanii fi torbaan kana keessa ammoo Tiraamp hojiilee guyyoota 100 kana raawwachuudhaaf yookaan yaadachuudhaaf gara Michigan imaluuf karoorfachuu isaanii dubbateera. White House mul'ata diinagdee godaantota warraaqsa eenyummaa hin qabne ari'uu, imaammata alaa irratti jijjiirama fiduu fi waajjira bu'aa qabeessummaa dhaabbilee federaalaa to'atu kan biiliyeenara Elon Muskiin hoogganamu birookiraasii federaalaa qulqulleessuu fi waan akka qisaasamaatti ilaalamu hambisuu irratti kan hojjetu gochuu isaa xiyyeeffatee jira. Aanga'aan White House eenyummaa isaanii dhoksuudhaan yaada kennan imallee aangoo amma injifannoowwan aangoo marsaa lammataa Tiraamp keessatti eegamuu jalqabeera jechuun ifa godheera. Bulchiinsi Tiraamp Ameerikaa haaromsuuf White House cimsachuudhaaf hojjechaa jira jechuudhaaf qeeqxonni garuu itti dubbachaati kan isaan jiran. Yeroo kanatti dheekkamsa hamaa qeeqxota irraa kan argataa jiru Doonaald Tiraamp qeeqxota cinatti dhiisee hojii isaa itti fufeera. Pirezidaantii Tiraamp jibba Yihuudotaan walqabatee yuunivarsiitiilee mallaqaan kennamu adda kutaniiru, mirga namoomaa saala jijjiiramaa danqaa gahaniiru. Kuna ammoo hawaasa Ameerikaa biratti dhiibbaa biraa irratti uumeera. Qondaallee White House kun kan caalu dhufaa jira jechuudhaan misaa'elii bishaan jalaa dhuka'uu qaba jechuudhaan dubbatee jira. Misaa'eliin bishaan jalaa dhuka'uu kun dhugamatti misaa'elii osoo hin taane hojii Doonaald Tiraamp hamma gara fuulduraatti qopheeffate ta'us dubbatanii jiru. Hojiileen irra hedduun hojjetamuudhaaf jedhan raawwii yaadotaa fi wixineewwanii ta'uu kan dubbatu qondaalli kun bulchiinsi murteewwan lammiilee akka biyyoota garaagaraa irraa dhoorkaa imalaa kaahuudhaan
kan keessatti argamu ta'uus dubbatee jira. Murteewwan Tiraamp tokko mana murtii kufaar jedhamu kan hundeessee fi Doonaald Tiraamp garuu kana tole jedhanii akka hin fudhannee fi birookiraasii mootummaa fi manneen murtii cabsuudhaan akka hojjetanis eegamaa jedhamaa jira. Qondaallee biraan xiyyeeffannoo ijoon guyyoota dhibbaan dhufanii waliigaltee daldalaa fi marii nagahaa akka ta'u yoo eeran, Tiraamp torbaanota darbee qaraxa oomishaalee biyyoota addunyaa irra kaahuu booda biyyoota hedduu waliin waliigaltee daldalaa gochuudhaaf qophaa'aa jiraachuu dubbatanii jiru. Haa ta'u malee yeroo tokko akka dubbatanitti waliigalteen daldalaa kun Chaayinaa qofa kan hin ilaallanne biyyoota biraa waliin marii ni goona jechuun dubbatee ture. Chaayinaa isaan waliin daldalaa yoo kan jettan taate nutis meeshaalee Ameerikaa irra dhibbantaa 125 keenya jechuudhaan warri Chaayinaas dhaadatee gara hojiitti galee jira. Kanuma sababa godhachuudhaan xiyyaarota Booying 7 darbee biyya isaaniitti akka deebisanis dhagahameeti kan inni jiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduun keenya kan har'aaf qabanne asumatti kan raawwatudha. Nu dhageeffataan waliin waan turtaniif galatooma.